Mallattoowwan mataa dhukkubbiin yaala atattamaa yookaan ariitiidhaan argachuu akka qabu agarsiisan kanneen jedhu laalla. Mee mataa dhukkubbiin mallattoo akkamii yoo qabaate yaala atattamaa taasisuu qabnaa kan jedhu haa ilaallu. Akkuma beektan egaa mataa dhukkubbiin hedduun yeroof ta'ee kan namarraa badudha. Sababa adda addaadhaanis dhufuu danda'a. Haa ta'u malee yoo maal ta'e reedi filaagiidha. Yoo maal ta'e ariitiidhaan mana yaalaa dhaquu qabnaa kan jedhu waliin ilaalla. Kan jalqabaa mataa dhukkubbii jalqabee daqiiqaa xiqqoo keessatti dhukkubbiin isaa garmalee cimaa sadarkaa obsuu hin dandeenyerra kan nama geessisu kan tandar kilaab hedeek jedhamni kun. Takka ammatuun jalqabee dhukkubbiin isaa baay'ee cimaa ta'a jechuudha. Inni kun ariitiidhaan mana yaalaa deemuu akka qabnu agarsiisa. Inni garbiroon mataa dhukkubbii haala taa'umsa qaamaa yookaan poozishinaal cheenjii irraan garmalee namatti cimu yookaan jijjiiramu. Yeroo ciisnu, yeroo dhaabannu, yeroo teenya garaagarummaa guddaa agarsiisa taanaan kunis mana yaalaa akka deemnu nutti agarsiisa jechuudha. Inni garbiroon mataa dhukkubbii sochii qaamaa waa hojjechuu, qufa'uu, haxxiffachuuf kan kana fakkaatu irraa nama eegalu. Sochii qaamaa goonee booda mataa dhukkubbii nu jalqabe. Waa hojjennee booda nu jalqabe. Haxxiffachuu, qufa'uu fa'aa wajjin walqabatee kan dhufe yoo ta'e. Akkasumas mataa dhukkubbii cimaa kan haaraa yookaan kan duraan hin jirre keessumaa namoota umuriin isaanii waggaa 50 ol ta'an yoo mudate. Akkasumas mataa dhukkubbiin kun ariitiidhaan kan dabalaa deemu yoo ta'e. Kana jechuun egaa amma nam tokko kanaan dura miigireenii faan qabu mataa dhukkubbiin qabu taanaan akkuma carraasa jalqabee kan dabalaa deemu yoo ta'e mana yaalaa dhaquu qaba jechuudha ariitiidhaan. Shanaffaan mataa dhukkubbii yeroo mara buqqee mataa yookaan mataa keenya bakka tokkotti deddeebi'ee nu dhukkubu. Mataa keenya keessa naannoo tokko qofaatti fo'ee deddeebi'ee nu dhukkuba yoo ta'e kunis mana yaalaa deemuu barbaachisa. Akkasumas mataa dhukkubbii walitti fufaa kan gidduutti hin fooyyofne yookaan hin dhiifne yeroo dheeraaf callisee mataan nama dhukkuba taanaan ilaalamuu barbaachisa. Inni garbiroon immoo mataa dhukkubbii duraan dhukkubbii xiqqoo qabuu fi daddafee kan hin deebine kan daddafee namatti hin deebine yoo haala jijjiirratee garmalee haala duraa caala namatti cimaa yoo dhufe yaalamuun barbaachisaadha. Akkasumas mataa dhukkubbiin mallattoowwan biroo kan akka dhagna gubaa, sochii dadhabuu, kutaa qaamaa akka buusaa harkaa, miila, ulfaatinni baay'ee irrachuu, ol guurraa, qufa'uu mallattoo biraa qabaannaan mana yaalaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Galatooma turtii gaarii.